نسيكبا موتما يا ربي سيف مليه إن قبرهم نمعنا ددمني قبر منغن وخنحريما يا موتي شوق مليه شاربنا كان معنا عرافي دوري ليه نسيكبا موتما يا ربي سيف مليه إن قبرهم نمعنا ددمني قبر منغن وخنحريما يا ربي سيف مليه إن قبرهم نمعنا ددمني قبر منغن وخنحريما مقاخيتين هين إقلا قادرا موتين جيجيرا من الدنيا آخرا كل قبرو تاني هندسي قبرا ملايكا أنبياء نما جني مرا هندسي قبرا وبانقرا قرا سيمالي خبرا وكنغا قبرا مندرا مخلوق سنقدو مالترا جرو في دوتي ساتو خرق خيجرا خانسو داهم النفرا واتكليهم هنقبرهم نمعنا ددمني قرما ونخنحريما يا موتي كان هما أشوفا من شارمنين يا توكي جاينيو وجو مريحني وانفدت لقوهما سودان كامنين ما كسقوتا جيهن غيرم نسنقافنين يا بيخا دوختي تقجلان افنين سيقر غارلا فانمهم ننكمنين خوال أومي كله يتكتن هاجمنين انتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبي المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيقا وبريين خيا كالكالي في قاري لهذا إن شاء الله أرانتنا غافي فتوى سغنتا غافي ديبي لبافي صدمي صدفة إن شاء الله أستاذ خينيا أستاذ أنوار يوسف يوجين ترتيغاري سنين ججة غرساتي سندبرسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليادة إن شاء الله بارك الله فيكم. ورحمatullahi wabarakatuh. Ustaz Gaafi lama Gaafi tiyelle وأنا من سلام كلياتهم بكوجنا لك شريعة من سلام جنش نما صلاة ورئيسو يروكان صلاة يروكان إيسو قاموا جوان نياتو أكاسو ما سموتو وان كيسين ورئياتو هندن دعما شريعتنا يومان بكاجر كنو كيسين كني كنا مجلسو إيسا كديبي تنين يسوس الرب جديني مما تديني جدسي وفي أكابي مبابا كسودو جنغولي odoo qur'aana illee beeku dhummuutu masaafa isaanii illee beeku fayyade suyyuu isaa waan inni qabe nyaachuun maaliif ga'ee akka shari'aatitti kan jedhu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyiin teenya waan jettu gaafiin isii nama gartee gaafiin isii takkuma taatee hedduu addaan bal'oo atau duba garte salata naman salanne wan inni qala nyaachuun dandeema in dandeemu tayattu gababdutti waan namni salanne qalu hinyaatan takasani tariku salat taqallu tuni masala khilafat tariku salat yo garte kafira yakhruju min al milla islama gaysa bayo yenne wan inni qalu nyaatan warri kasaman wan inni qalu nyaatu warri mo tariku salat laki islamu ma gaysan bahu warrijee waan inni qalani nyaata sangababdu takkasi gaafin deebisan taan immoo tagartee rabbi subhanahu wa ta'ala qur'aana keessatti dubbate suratul maa'ida wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum je nyaanni warra al kitab isini falali nyaanni isaanilleen nyaanni keessanilleen isaani falali atau qeesiin gartee qeesiin qalte kamitti gartee karama jallisu isa uno waan taana gabbaru jira akamitti gartee shari'a hal gootiyo ette akamitti yo ette akamitti gartee rabbi subhanahu wa ta'ala ni beeka khawaju fa isan chufarra gartee makhluqa sabe khuisa ma dhalika rabbi subhanahu wa ta'ala halal gode
akkamitti godhaan intaatu su'aalli kasi haa ta'u duuba nyaanni warra gartee ahlul kitaab al yahud wa nasaara warra gartee qeensi warra sirritti shari'aa isaanii hordofu yoo isaan qalan ni nyaatamoo nyaatanii ulamaan irra hedduurra wal dhabde garuu haa ta'u immoo warri gartee Uthaymiin rahimahullah nyaachuu ni danda'ama jee warri gariillee warra gartee lakki isaa mushrika biifuyi waan isaaniitis nyaachuun hin ta'u dubra isaaniillee fuudhuu hin danda'amu warri jee gartee warra akka Abdallah ibn Umar ni jira jechuudha akkasi saabarra. Bismillah, Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Gaafi qaba Gaafin tiyya akkana jetti ijoollee wajjin dalayna gibbii kana keessa ijoollee waliin dalaynu tunniin awwala kiristaana turani jaratanii leegasii kara diinii rabbii harkifnee jirra wayita jara kiristaana jiranii jara sanillee akkanumatti uffata homa kennineefii jirra eegasii dammoo rabbii waffaqee haqa jirtu nullee haga dandeenye waan dhageenye waan isinirraa baranne kana jara barsiifnee jarrillee rabbiin godhee fi gara muslimummaa dhufanii akkasuma takka ammata muslima taatiin biraa galtee jirti bakka sanii ammallee kiristaana fiddee namittiin tanallee uffata kennineefii jirra yaa'u haqa itti himaa jirra ofii isinillee fudhanne uffanni nu kennineef kun nurra diriin deema akkasuma immoo telefoonallee kennaan biyyallee bilbilatti akkasuma telefoona kennaan yoo nu muslimaarii telefoona kennaan guyyaa ayyaana isaanii ayyaana keessa baga silingee warra kee ufiitiin jette ayyaama qillemoo maal ka jedhan kanam akkasittiin silkii kiyyaanillee osoo hin jedhin akkasuma obboleetti tiyata muslimaa silkii isiitiin jetteeni wanti kun akkam hedileen nurratti deema nu garuu haqa akkasiin barattuuf islaamni nama jaalatee uf jala fuudhee haqa agarsiisee barsiisa haa jedhuuf deefnee uffatallee ima kenninee fi uffata ittiin dalaytu nu waan dura jirruuf jennee kenninee fi akkasitti ofitti qabne beeyneetumaan firraachi hin qabne maaliifuu tanniin lamaan iyyuu karaa ofitti qabneetiniin gara haqaa waamne isiillee haga dandeenye waan rabbii kana gaafiillee ittuma dhiyeessaa jirra rabbi tokkocha malee hin jiru yesuusin isin jettan dhaloonni yesuus isin kabajamu kamaali jennee ittuma himaa jirra hakuma teennaatiin barumsa isin dabarsitan hundaa itti dhageessisaa jirra barumsa ustaazota hundaa kamiinuu akkasii inshaallah naa deebistan jedhee yaada diliin narra jirti moo nurra hin jirtu jechuudha kanatti aansun ammoo gaafiin tiyya abbaa manaa hin qabaa nikaa hidhadhee ture abbaa manaa kiyya kun galii naan jedha gara biyyaa innis biyyan jiru galaallee hin galaa naan jedha an ammoo tuyyuu osoo nikaa isaa hin seenin jechuudha mittiin tiyyatun awwala hin gala jedheeni eegasii baasaboorri kiyya dhumatee baasaboorri kiyya naa jaddaddee eegasiillee hiqaamaa naa dalaydee bakka hin galu jedheeni gaafa kana osoo hiqaamaa naan dalagin hiqaamaa tiyya tana birriin guddaan irratti deeme waan sarraatanyaa lamaan fidattu waan gahu irratti deeme osoo isiin naan dalagin awwala hin gala jedheeni eegasii gaafa kana nan karsarsini jettee natti qaahite nan karsarsini yoo galuu hedde natti hin taphatini rabbiin si qabeenaan jette wallaahi hin galu jedheen maqaa rabbii waadaa seeneef haga waggaa lamaan tiyya taamatti dabale tana fixutti ani kakuu kana qaba isallee diduuf innillee abbaa manaati haqanarraa qaba mee ustaaza diliin tiyyatami sodaadhee jira tarabbiittu na sodaachise hin galu jedhee isa harka darbuu naa wayya malee ani tarabbii hin dabu jedhee yaadaa jira mee ustaaza gaafii tan addaan naa baasaati sirritti na yaachistee isiniin jedhe ustaaza ta inni naan jedhe qabadhee yoo gale waan rabbii wallaa hin galu jedhee qaalii rabbiitiin waan isii seeneef isii obboleeyyiin teenya waan jettu ta duraa nama gartee muslimaa nama muslimaa tokko nuti gartee shamarran muslimaa shamarran gartee kiristaanaa hedduu wajjii gallaa huccuullee ni kaninaa fi waan takka takkallee ni goonaa fi akkasitti gartee hedduu daawaatti goonee lama ta islaameessiree jira takka ta gartee biyya galtee jira taan ta islaamoyte wajji jirraa ta biraa ta kiristaanaati fiddeen mallee intalti maadaamiin isaanii jechuudha kana duuba gartee tun ta dhufte tanallee huccuutti kanninee uffadhu jenneeni daawaatti godhu jirraa telefoona keenyaan biyya dawwaltee warra isaaniitiin baga isiniin ga'ee jechuu jirtii gartee wanniidhaan akkamii waan kana gartee nuti huccuu isaanii kannuu tana rabbiin itti nu gaafata laa rabbi subhaanahu wa ta'ala islaamummaa gaarummaa agarsiisuu qabdan huccuus kannaa fi akkuma jara kaan gartee daawaatti gootanii wanni gootan gara islaamummaa gartee yaama rakkoon hin jiru gara islaamummaa yaama waan isiin feetu takka takka godhaaf maaliifnaan islaamummaan tun gaarii akka ta'e ummanni siika gaarii ta'e amantiin tun amantii qooyxuu akka taate agarsiisuu qabdan sanumaatii miti rakkoon qabu gaafiin lamadaatu xiqqoo gartee gaafii cimtu gaafiin lamadaa waan jettu maadaamii tiyya biraan jira maadaamii tiyya gara gartee viizaarraa gara iqaamaatti maallaqa guddaadhaan jijjiirtee
yoo gartee maallaqa guddaa waan itti baafteef yoo waan kana jaarsi kiyyalleen ni kana godhatee galii naan jira akkasimi oo inni ho'isa jira galii naan jee isaan isa aaree nyutin godhadama isillee na kakachifte yoo galte na maadaamilleen gartee na kakachifteeti ikamaa na haaromsitee maallaqaan maallaqa guddaadhaan anilleen hin galu wallahi hin galu jeeni amal lameen kiyyanii fitaddamoo akkamii kakadhee jira wallahi hin galu jeeni dubbii olin laalle tamaadaamiitiif tajaarsaa olaallee tajaarsaatu caala bijaarsaa jabdu tamaadaamii irra jechuu kanaafuu ati waan gootuu jaarsa keetiin isi akkanaan godhee akkamiin godhaata intalaajiini isaa hojii mari'adhuu jaarsa keetii hojii malee manutti gartee dubbiin jabduun tajaarsaa turra jabdu tamaadaamii tagartee ati odoo gartee jaarsa keetiin hin mari'atin maadaamiidhaan gartee amal lama niin ta'a na hariyoomsii wallahi hin galu jechuun dogongora yoommoo guyyaa eega gartee isiidhaan akkas jette booda jaarsi kee gali kasiin ja'u taate waan gootuu jaarsa keetiin mari'adhu waan inni isiin ja'u godhe karaa gabaabaa. Wealaykum Warahmatullahi wabarakatuh. Warri fatwa jalatti argamtan akkasumas ustaaza keenya baga rabbiin irraa isinii jedha. Gaafi wayiin qaba jedha fakkeenya inshallah kana deebistanii isiniin jedha. Fakkeenyaaf amma gaafiin kiyya waa'ee nikaa irraa nikaa kana yogguu nama hidhanii nama meeqa jidduutti hidhamuu qaba. Abbaa fi obboleessi qofti nikaa nama godhuu ni danda'ani kan namni biraa quba hin qabne. Fakkee tokkoffaadha. Lammaffaa ammoo gurbaan fuudhoo nama meeqa shaayida godhachuu qaba. Namni tokko nikaa shaayida godhatee nama tokko hidhatuu ni danda'a. Nama lama godhatee hidhatuu ni danda'a. Jedha kan biraa ammoo horii maarii sanoo obboleeyyin tayyituu waan jettu namni meeqaan nikaa nama godha abba moo obboleessa abbaan kee nikaa sini godhaa obboleessa keetillee sini godhaa yoo abbaan kee hin jirre obboleessa kee si godhaa obboleessa kee yoo abbaan kee hin jirre akaakoon keetilleen akaakoon kee odoo akaakoon gama abbaa keetii odoo abbaan kee jiruutu nikaa si godhuu danda'a warri nikaa nama godhu hanga kan ragaano tayyattu ragaa nam lama jiraachuu ragaan namni lama jiraachuun dirqama ragaan namni lama gurbaan ka fidatu nama lama ragaa fidataa waashidu zawee adlii jira warra gartee haqaa ta'anii ragaa ba'an eega ragaa ba'an namni lama yoo jiraate abbaan intalaa gurbaa saskaayanii sheektichi taa'ee utubaa qaree amma afaan oromootiin yoo afaan arabaa uummanni hin beeyne afaan oromootiin abbaan intalatii yaa abaluu maarii hanganaan gurbaa maarii gaafa hangam kannitaaf jaanii gaafatanii muciyyoo gaafatanii waliyyiin as taa'ee abbaan intalaa as taa'ee sheektichi as taa'ee utubaa qaraanii nikaa godhan abbaan nama nikaa ni godha dubartii obboleessinis akaakoonis ragaa nama lama barbaachisa eegasii haruusa gartee beeksisu akkasii ukti gaafisii talmadaa maarii baa jechuu jirtiis taduraa san wanta ittisa isaa lama bichaan nikaa godhuu dandeenye sonuma yaamne sono biraa yaamne haalii osoo yaamne isaa lama bichaan osoo nam tokko yaamne si godhuu dandeenye ni dandeenye maaltu dhorka odoo nam tokko yaamne abbaan keetii fi obboleessi kee gurbaa taskaayanii ragaa nam lama godhanii nikaa si godhuu dandeenye odoo nam tokko yaamne nama yaamuu shartii miti nikaarran nama yaamuu shartii miti ragaan nam lama jiraachuu aruuza irratti yoo ta'e nama gartee dikkisiif yaaman. Jedha kan biraa ammoo horii maarii sanoo si kenna jedhee yeroo sanitti horii sana ijaan hin argisiifne akkam booddee illee ammoo yoo horii sani dhoggatee jaartiisaa tafuudhe sani maal ta'a mijenni sun jedha inshaallah kanaa deebistanii ergasii horii maarii sanis ni dhoggatee ergasii nikaan sun sunnaadha moo waajiba. aadaa garii gartee horii gartee wayta horii maqaa dawaniif dubartii maariidhaan horii sadiin sii kannaa afuriin sii kannaa sadeen kannuuf san ammuma lafa kaa'ee isiin fudhattee warra isaanii galfachuu taak dhageeffadhaa qajeelatti
adaan gartee horii kannanii horiin warruma gurbaata unjirtu wanni kasin jiru haqa mijiyyooti yoo mijiyyoon feete gusnaa gurguraa ittiin gurguraniif tak yoommoo warra keenya naageessaa itti warra isaanii geessaniif isaan lachoo biyya biraa jiraatan warra keenya naageessaa yookaan maallaqa kaash kannaaf yookaan maallaqa dalagee baatii kana kana amata keessatti yookaan baatii jaa keessatti ni kannaa dubbata horiis horumaan kanna jeeyoo maqaa horii hangam kannitaa maqaan dhayin ni kaan ni dama silaa'uu ni kaan sirriidha as deebi'ee yoo gartee horuma sanuu kan dhorkatu taate guutumattu sana haraamii qabriillee nagayaan hin ciisu haraam alayhi jechuudha alayhi deeyni irra jira qabrii nagayaan hin ciisu kasi dili bakka gariitti dachiitti godhaneera bakka gariitti dachiitti godhan ooyiruutti godhan yoo adda ba'an fakkeenyaa ni fudhatte boqongooti yoo adda ba'an gartee dachii isii akkasuma fudhatti akka jaartii saabit ibnu qays ataruddiina alayhi hadiiqatahu ooyiruu isaanii deebiftaafi ooyiruu inni maarii isii kan وتسين قرتي ثابت ابن قيس أركاسان بربادو إجماع لهم فدو سلا صدا ربي دمالي فلرت انتو فنجنة جنان أتردين عليه هديقته ورو إساني دي بفتافي ورو نسي خن إدو بناتي إدو أدادا ورو ني خنف ماري جي دورتو جرتي زمان الرسول آيتو تنافو أو يو ولولن ورو إسي قوتو فرتي تماري دبيني جرتو بركوت سجلين دقيقة شمران سجلين تيسن الفودا النجرة سجلين دقيقة نيوتن دقيقة ديليت كوني بركوت غافي لما كبا غافي تقفاني وقا لما ترى فنون فنياني تفجتشا سوما كداك فدي هدونا فنون جتشودا سومي كين تقونا انجراني كداك فدي تنا برنا انجرالي عربا أنا سنما بجتشا سومي كيين تقو جدي كداك فدي سومي كيسون أكام تقو قبا يوكين كداسان كفدي لما فان أنا أباكي يايو حجيجيز مرة كوغا بريني سندليتن حرامات جداني انتاريين تقو جدي كداك فدي سومي كيسون أكام تقو قبا يوكين كداسان كفدي namni tokko yoo funuune soomani isaanii bada hambatu namni yoo funuune yoo dhawanii fotteeysanii dhiinirraa yaa'e soomani isaan batu wanni soomanni keessa dura hambanne wannummaan gartee furtuu wanni qadaa baaftu hin jiru yoo oolchitee qadaa wanati baaftu hin jiru yoo furte immoo gaa yoo si fursiisan arabni yoo si fursiisan wanni keebbata yaani yoo si fursiisan qadaa kafaluun dirqama keeti yoo immoo furinii yoo oolchitee qadaa nati kafaltu hin jiru kalamadaa maallaqa gartee dubartiin shamarran maallaqa isaan maallaqa dalaganiin haadha abbaa isaanii hajjii geessuu hin danda'an ja'anii yoon abbaa kiyyaa hajjii geessee wanni takka wanni dhorkan jiru dhugaadhaa dubartiin kophaa biyyaa ba'uun haraami san haraami laa yejuus dubartiin kophaa biyyaa ba'uun haraami achi lafa kaa'isan baate yoo halaal daleeyde halaal yoo haraam daleeyde haraami yoo halaal daleeyde halaal saniin abbaasii hajjii ni geesti yoo haraam daleeyde immoo haraamin abbaasii hajjii geessuun hin ta'u خلاص مثلا أنا أباكي يا يو حجيجيز مرة كوغا بريني سندليتن حرامات زدني انتاتو بريني سندليتن حجيجيز وين دند عبون زدني أباكي يا حجيجيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جزاك الله خيرا غافي كبا غافي تيالي كنيت أني منا مسانو على زيادة قدرت ترتيب باقي أقرأتي تانغا فبرتشو إرجع قدرت موتو مرة براغلي سندم باقي نجارتي أنا لين جارتنا غرو إلمان سيجي والتون دندينه بزي دعمو مالي غرو سكن نفسي أتيه قافتي غسيس كن نفسي كني نيف يعني yeroo sanatti daa'ima ijoolleen ijoollee jajjabduu qabdi ati immoo akkuma ijoollee jaalattuun isii biratti achi maxxantee eegasii isheen ofuma qabdee guddistee naan jettee eegasii mana garaagaraa ta'an faffagaatanii wallahi gaafii gisee gaafattan seenaa ta'e seenaa so'inaati
واتك أنا ما أتي ينبيكو يولون بدأت نهيمة ينبيكو بدل دينغافنة إما إيزي جارتنا باقياتنا قدرت سنين دي إذن اللي نتنمني زينا أتيزي اللي نتنميشو برافو تبرار رخاء Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Gaafi qaba inshallah. Gaafin ti akkana jettana fa bawra ki yartu fedha walitti heerume jaaduma waan jirtuuf amma dhufee hadiisa mana dhageeffadhe yoo jedhuyyuu nikeen kun hin taane nika irra deebee hidhatuun barbaada nika isallee amansisee jira nika irra deebee hidhadhu kana ustaazii obboleessa kiyya kamana masaanuutu naa hidhamu obboleessi kiyya kamana masaanuu abbaa maatiiti salaatallee obboleessi kiyya kagaraa kiyyaatu mootu hoggaa sagalee kamtu naa hidhu qabu seera shari'aati irratti gaafin isa lammataa ustaazii ani gaafan dura isa amansiisu sani ani maarillee hin barbaadu ani maarii hin barbaadu qur'aanuma qara'e maariin kiyya qur'aana qara'e jedheeni salaatee qur'aana qara'e jedheen maarii dhiisuu keessaniif maaltu narra jira gaafii isi buleen tayyatu waan jettu gurbaa wal jaalanne wal fuune ni xaare onfachuu feenaa jette waan haare onfachuu fedhaniifis natti himne keessa gad hin baafne isiilleeni laalla yoo gartee yookaa badii walit dalaganii odoo badii walit dalagu jiranuu akkasin ni kaa godhuun malaa karaan itti ni xaare omsan sanu sigalee sani isiinuu gad hin facaafne nutilleen akkuma isin jettetti irra keenyaaf yookaa gartee kara biraatti gartee laa nikaa illaa waliyyiin jiraachuu وقابدي ود لغني ودما إنسان بدي ود لغني أبان نخاغلو أبان دوك بانغام خانوما نخايو خارو مستاته أبليسي خيا يو أبان كنجر رأوتي أبان كيونجر أبليسي خيو خامس أمس سجلته خارة تكا أبليسي خي خارة تاني خابا أبان توكو هذا ندا يونم نبرانجيران نخاسني كودا يونم نبرانجيران نخاسني كودا ايوه ادير رجرات ادير خيسي كودا اكس بيكا غرتي ماس مهاري غرتي اني صلاتي تو قرآن قراين جين انتو نكسي إسان أسي تو قرآن قراي صلاتي صلاة قرآن قراوني سراو جرتي ماري دي سنتو كجت يو غرتي قرآن نقراسي سي قرآن نقراسي فتاف يو دي فتاف نام ملي قربا جالت تغنى اتنو مسلاتي قرآن مقراي ماري انتنو مايوت انتو يوم ما قربان كافرته إسلامويته سرت يوخ إسلامويته ماري سنغافر دو يتكون مسلم أبي تلها كسيرمت كسيبي أبي تلها نمك خيتي قرتي يو إسلامويته ماري سنغافر دو يتن سيقولوا جرامي أختي أكس تنافو آتي قرتي قربا جالت خنا ماري سر نمبر بادو آتي صلاة ما سر نمبر بادا قرآن وقرآن سر نمبر بادا يتن صلاة دران ربي صلاة جين قرآن أصغرتي علمي برچون ترك أمساتي يوني قرآن بيخي قرآن نقرازي سيمارين سنيو يتن نام نتاتي شريط خنا على التمود بين سري متي رديبي مارين رافردو يوخا قرآن سيقرايس يونما قرآن سيقرايس مدن دنيا داتي مارين رافو دي كنيا قرورت وني كسين جرتو نلي إسان قافتو إذا قدر قافت قدام بافتو نتهمي هني دادان انجده an asuma hidhatu barbaadan jedheen an asuma hidhatu barbaada maaliif gaafa galu waan mana kiyyatti galu asuma hidhatuun barbaada jedheen obboleessuma kee bichaa manatti waame innummaan dhosannaa hidhunaan jedhe innillee shari'aa irratti maal fakkaatti isiniin jedha gaafin isi lammataa mootu ta'an gaafadhu ustaazi obboleessuma kee qofa naa yaami innummaan kophatti dhoksatti gartee ni kaana haa godhu haa haaromsu laal injiru wani kasi intau ragaan nam lama jiddi qaba jiraachuu qaba ragaan namni lama haa jiraatu obboleessa kee hamma si fuudhuu deemu lamaa miti ragaan namni lama jiraachuu qaba ragaan namni lama jiraachuu qaba ragaan namni lameen gartee hayboo maali lama dammaas ni kaa gootanii yoo jaanoo sadi mata isaan owwootti kaasu jirtu galee boo maali ni kaan lama daa yoo jaan akkamiidha dubbiin maaltu maal ta'ee dhufa وواتي غرتيغا أكم تادرة شريان أكاسي أباقي شريان
namni lama taa'uu qaba ragaan eegatu tabbaan obboleessi dhufee gurbaan as taa'e akkasin niqaa godhan nuti himma shari'aa himna dagartee uzrii isin amma jettan tana halaas wanni shari'aan nurra jirtu isinitti himu dubbii. Fadhu ustaz ijoollee dhiiraa taa obbolin gaafin isi lammataa mootu ta'an gaafadhu ustaz ijoollee dhiiraa taa obboleettiin isaa deette ijoollee obboleettiin isaa deette anaaf ajnabiyyiidha ka obboleessi isaa uumate hoo anaaf ajnabiyyiidha tanuu sin gaafatu barbaade ustaz san maddaan abaasaa sinin sadas isuma ta'uu fi taatee ta'uu akkasime ajnabiidha ta'inni adeera ta'uufis ta'isuma ta'uufis siifa ajnabii obboleessi isaatu siifa ajnabii waliyyaa ijoollee fagoo jirtu akkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khayran. Gaafin kana duraanis gaafadde garuu fin deebinee nargina inshallah. Innis jechuudha qibla karaa miitti garagaramaa karaan ittiin beekamu akkamii fakkeenyaaf jechuudha warra shiyaa kana dura jira jechuudhaani duraan akkuma isaan bira dhufeen garma isaan garagaraniif kan garagaree saraatee ergasii immoo karaa isaan garagaranitti garagaruun hin danda'amu jennaan achumarraan immoo anis immoo karaan itti garagaran sun qiblaan itti fakkaachuu didee jechuudha achumaan garan biraatitti irraa garagare jechuudha ammas takka ture immoo biiftuu argee jechuudha biiftuun duraan jechuudha biiftuun oguu karaa mirgaa oolee karaa sanii qiblaanii kan jedhamuun dhaga'ee wanni kun hagam qabatamaadha isa biiftuu san karaa baatuun arginaan jedhee immoo ammas karaa biraatti irraa qayyaree ammas immoo karaa biraatitti irraa qayyaree salaata jira salaata kana keessatti qibla gara sadiitti salaate jechuudha amma kana dura tokko gara isaaniitti ergasii immoo gara isaaniitti irraa jijjiire fakkaatetti ergana ukhti qiblaan siif himnaa dhaga'ii bikka aduun irraa baatu gurra kee mirgaa kanarra yoo baate asiin akkanatti gamana yoo dhiite bayna al-mashriq wal maghrib qibla baafi dhiya jidduu qibla aduun ganamaan baate asii yoo asiin gamana bikka adii jirtu tana gamana yoo baate gamana dhiite jidduu tanaan qibla tak karaatti qiblaa beektu karaan gabaabaan hedduu kompaasa gartee moobaayil keetirra daawunlood godhadhu moobaayil keetirratti kompaasa gartee daawunlood godhadhu eegas booda moobaayil kee lafa kaaye amma sijaajaa qiblaa qabdu bitadhu magaalaa gizee dhayte magaalaa dhayte sijaajaa qiblaa qabdu bitachuu kompaas gartee daawunlood irra godhachuu moobaayil keetirratti akkas yookti karaa gabaabaa akkasuma immoo jechuudha karaa qibla amma karaa tanuma deebisu jirti birooti gaafin dheeressin hagisee gaafatan gaafin kiyya siriitti kee tokkotu gurbaa tokko wal jaalattee maatitti ergadhu jette warratti ergatee innaan warra siif hin kenninuu jedhanii warri immoo kan namni biraa kan waraqaa ergatee waraqanni mana jiru jira warri si kiristaana warri isaan immoo kennuufidhaa fi eeganu abbaan gurbichaa kiristaana gurbicha bicheetu musliima mucaani kan isiin ofii jaaladhetti malee kan isin jaalattanitti heerumuu jette maatiin ishii immoo kiristaana obboleessa tokkicha qofa qabdi obboleessa koo sanaan yoo ni kaana godhi jedheeni abbaan koo obboleessa koo miidha jedheen sodaadhe jette ni kaana godhi jedheeni immoo kiristaana obboleessa tokkicha qofa qabdi obboleessa koo sanaan yoo ni kaana godhi jedheeni abbaan koo obboleessa koo miidha jedheen sodaadhe jette haati isii keessa karaa abbaa isiitii musliima obboleessa qofa karaa haadha isiitii musliima kanaafi makarri ahliin haadhaa nikaa godhuuf ni danda'a kanaaf gaafii kana keessatti immoo ni waa'ee haqaadhaa fi abbaa keessatti qaalii isaanii guutuu dhabuudhani dubbiin isii wal keessa lallaaqiidha jara lama wal jaalatan muciyyoo muslimaa warri isaanii kaafira gurbaanis muslimaa warri isaanii kaafira ammoo obboleessiin tana tokko jasan gab tokko jasan islaama haatilleen islaama akka jedhu akkasii jirti tokko jasa yoo nu kana na godhi jeen isaan abbaan
yoo gartee warri gurbaa warri intalaa yoo gartee kaafira ta'an warri intalaa nikaan godhu nikaa godhataniituma warra intalaatti dhaqanii gartee firummaa itti jabeessan yoommoo abbaan mijiyyoo kaafira ta'e adeernis kaafira ta'e obboleessi isii immoo keessaa muslima ta'e obboleessi nikaa godha obboleessi gartee obboleessa kiyya abbaa kiyyaatu miidhaafi maarree onni jaamaan jirtu obboleessi keetis yoo gartee ani abbaa kiyyaan sodaadhaan godhu yoo jee gara qaadii deemta karaa gabaabaa ani abbaa kiyyaan sodaadhaa obboleessa kiyya gartee abbaa kiyyaan miidhaasaniifin dhiisaan immoo taatu obboleessa keetiin na godhi jettaan nikaa abbaan kiyya kaafiraa na godhuu hin danda'u na godhii jettaan nikaa yoo inni gartee sin godhuu abbaa kiyyaa sodaadhaa sin godhu yookaan dide yoo kadiidu taate gara qaadii deemta inna warri kaan akka jiru waan kaafira taateef gara qaadii deemta qaadiin nikaa si godha obboleessa kee yoo si godhe dubbiin hundumatti angasuma kalaas gurba faamiliin gurbaa kaafira ta'uun gurbaan islaama taanaan ga'a nama rakkoo gurbaan islaama taanaan ga'a. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قافين قافين هي سي يرو صلاة يرو صلاة السجود أبو يرو جلب قبضو سلا سبحان ربي العزيز جلوم يعني أموتو تس دغتشا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى جلمي مالتنا رجل إن شاء الله كنا بديبسا أما اللي كان أبوليتي يفوديني جلبرتي سبحان ربي العظيم يجوك عبد سبحان ربي الأعلى أنت ستسجع أنتو وني تسجع ما نجرت أما قلبي دان جزير ركوع مالي دلقانتي ستيبي ركوع رتي مال قدونكم سجود الرم مال قدونكم ركوع راجزين والجي مالين قدونكم أما قلبي ما دام بران تاين قلبي غير بران ديمين قلبي دكانا دكين فول ربي ترى أبى يجير وني تسجع ما نجرت بكذا أمالي درا والله سبحان ربي العظيم جلبان سبحان ربي العظيم جلب سبحان ربي الأعلى سجود غيس تنافو بك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى درك أما بيخو كم درك أما نور غيس شريان بيخو كمنا أدبافنا كسي أوفو كمنا مالي تسا كسي كتين انتهت كني كسي يعني أني فيني هولي هاجني بيدا هركا فوق دندو إن شاء الله كان مقابل أكون في الدنيا هاجني بيدا akasiyete gurba boleti sifude ajnabi dayna farka ajnabi ka jayba ajnabi gurbano boleti tefud hayya انتو سيف جار سمره زيدين الله وبركاته ان شاء الله استاذ كيف جزاكم خيرا قافين تياتا غوبات كوبليه لما تابان تكودا تيغا تدير فوريتون بيها دينا لما تلي ديبي بولتيسي بوده أبان ورسي من دنيكاي ودي دنتلا متا تاجيتشو Dalisa. Orang kita anda muda sangat agama yang agama boda kan syariat lagi kan syariat terluas saya nikah bersih dalam mata kan syariat nikah berarti ada lupa agama ini dalam penjelasan ambilnya bahwa ratenya si warai walau anda cululani تزرعوني تا أنا دي زمان أبولي يلا قربان تكو تهاتي كرجرا أبان تكو أبولي يعني gurban tokko قربان تكو زيزو hati zani لا دبرتي هاتي كرجرا دبرة لما هو abbaan isaanii tokko hati isaanii adda addaa أما dubra lama wal kata fuure تكجلا ديمنا أما استجرا سيسن تديبي تبرا تكو تانجلا ديمنا تانجلا ديمنا durumaanuu obboleeyyan abbaa takka tahaatee adda addaa dhalaa lama ibsi fuudhe haraami laa yejuus haraami waan jettu obboleeyyin teenyaa namni tokko dubra lama ka abbaan isaanii tokko haatee adda addaa fuudhuun haraam laa yejuus obboleeyyan ijoolleen tun dubartii lama obboleeyyan lama walirratti fuudhuun hin ta'u dhorga mciyyoo fi haboo isiiti walirra fuudhuun hin ta'u mciyyoo fi adda addaa walirra fuudhuun hin ta'u shari'aa dhorga شريعة دور صدفة دبرا قرتي ترما ردكا فودو انجيروني كسي حرام عليه تيما
تيم أختي ونك سنجرو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذك إن جزاك الله خيرا غافي غافي لما قبا إني تكفى صلاة بيا جمعة ورون دغرتي منت صلاة نكوني رقم أفر أكما يرو كانني صلاة نمو akkuma guyyaa jum'aa waan namni masgida deemu rakaa lama qofa salaata guyyaa jum'aa jechuudha zohrii isa kana nuti warri dubartoota manatti salaannu kuni rakama afur akka duraanii salaannamu akkuma yeroo kaanne salaannu jechuudha rakaa afur salaannamu akkuma masgida sanullee edda deebuu jirti rakuma afran tanaaf lama jidduu deemuu jirti duutana fiigu jirti dilleen fira dhaabneeti tiimna wanni jiru dubartiin wayita gartee masgida salaatu jummaa yoo ta'es jimmaa haftee yoo mana sii salaattee rakaa afur salaatti masgida yoo deeytee rakaa lama salaatti ummataa hojii mana sii salaannaan rakaa afur zuurii salaatti akkasitti himaa uktii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافينتي يواي صلاة الراهي نمني توكو صلاة الله أكبر جدي إرقهدة تيمبودت إن تلي شمرة تبلد دي في حر في سرين قراتنا مسانكو يو بهي سلاني نمسانيهم بدا أنا كذر نبرسي سنيه مي حقيقة نتهما واي صحابة سن اللي مي سرت فنقر أستاذة غافي لمتا إن تلي شمرة تكا أميرة غريتاتي waan jettu baladin teenya namni tokko doo salaatu jiru dubartiin ballaqte saree fi harree yoo nama dura dabarte salaata ni balleeysa ayeni balleeysa in ta'u dabruun ta'u namni tokko itti salaatu giriddoo if dura kaa'uu qaba suturaa if dura kaa'ee salaatuu qaba suturaa sanii fi si jidduu yoo dabarte suturaa san duubaa yoo dabarte umara koon qabu kanaafuu sii fi giriddoo jidduu yoo seentee baatee dhorka نافو نعم شريعة حديث رسولات أختي تاني أكس أنت قلتي مرة مات يو نمني براود قبل سانتو واتنا براود اللي نمبر ساني لا أنا براود إيش ديرتاوس ديرتني زي بالليست أكس في كنا كرا كان غري كيس تاو جيت يوا كرا ديني كرا غري تاتي وبوليسيسي كنا كرا كان غري كيس تاو جي منا هو جنوات فهنير ماني Koto bolesa akira dini raqoo dabahi jettee yoo waante sanuu sagalee jijjiirtee jechuudha sagalee ofii tana imama itti naqxee babbareechitee sagalee gowwaa duraanii san achi keessee jechuudha imama itti naqxee babbareechitee kara diiniititti obboleessa akira akkasitti waamuun isii sun mee akkami shamarran hedduun shamarran garee gartee amiira garee taatee sagalee isii qimamatti gootee babbareechitee dhiira gartee gara daawaa yaamuun gara garee koottaa baradhaa jechuun akkamii qimaman barbaachisu qimamni hin barbaachisu wanni barbaachisu maal jennaan qoonquma qabduun sagaluma qabdu saniini koottaa gartee baradhaa uma jechuma isii wanni risiira jiru koottaa baradhaa koottaa waa caqasaa koottaa gartee waan feetanillee gaafadhaa koottaa baradhaa jettee haamuu ni dandeessi kana alatti immoo tottolchitee maa yettee gartee wanumaan oowwa gallakiftuuf hin jiru san oowwa gallakisu sagalee isiituu fidina san gubbaan qimamatti gootee jechuun qimama biraati san kanaafuu laa yejuus dhorka sagaluma qabduun dubbachuu qabdi sagalee tana qal'isanii netu meennu daati sagalee dubbachuu fakkeessanii nutti haasanii garuu sagaleen isaanii tanu meennu addaati sagalee akka xiyyaatama akka akkoo fakkaatu sana gin immoo kan guruup irratti nutti naasaanii fi koomantii jala deemanii waan biraa haasaan waan biraati mee ustaaza shamarran akkasiisanillee mee nasiyaanuuf yaadaa fi hedduu maqaallee nu nyaatanii garaallee nu gubanii wallaahi kanaaf assalaamu alaykum warahmatullahi imtihaanni kan dhufne fatanaan akkan dhufne yookaa garee irratti yookaa dhiiruma gartee amiira godhaa dhiiroo yookaa dhiira amiira godhaa dhiira dhiirtii hayaamtu garee irrattis gartee dhiirtii haa dubbattu sigalee imtihaana gartee maas dubbii biraa yaa'ii biraa nutti hin kaasina akka kaanittu yaa'iin heddummaatti barana yaa'ii biraa nutti gadi hin kaasina waan gootan dhiirtii haatti dubbattu dhiirtii gartee koottaa baradhaa jettee haa dubbattu
dubbii kanaa yookaan irraa dhiisa dandeenyu imtihaana fatanaan biraatu nu geessi viivuu kakaanittu mashaqaa garree nurraa dhiisa yoo immoo gartee sirritti sodaa rabbiitiin wanni takka kan jirre sirrumatti shamarran sirrumatti akkana jettee yaamtee yoo gartee gara diyyaamtee haa yaamtu kana alatti ichi gubbatti gartee amira taane maarree taane kana imama gartee kana hin godhina yookaan fatanaa gartee hin dandeenyu dhiiruma amira godhadha amira gartee dhiirtii haa yaamtu yoo immoo lakkiin dandeenyaa nuti waan akkasiin qabnu jettan rabbi sodaattanii sagaluma qabdaniin nama yaama خلاص yeroo mummada woo gadhiisellee jala didu akkas dhiira gartee biraaveetis hin dubbiftee onni atu cufa dhiira mana duubatti gartee anna miskiinaa bara annagee amaarree jiru kijiba onni kasiin jiru qilleensumarratti isin gartee jaalala qilleensarraa tanallee tokkotti keeysaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Gaafin qaba Gaafin kan ya akkana jetti. Ani fi namni tokko wal heerumnee biyyatti wal heerumnee urga sanillee biyya alaa wajjin hin baane durattillee akkuma biyyatti wajjin turaa jiraachaa turellee ani sin barbaadu naaf hin taatu jechaan hin ture hamaallee waan haraamallee irratti hin agarre nama san irratti akkanumattillee nama san inuman jibbee maqaa isaallee nama natti dhahullee waan fedhu kanaafuu maaltu narra jiran hiikii jechuun hiikiyaa sun urga wal heerumne immoo nuuni waggaa afur keenya waggaa sadii wajjin jiraachaa turre waggaa tokko gargar ta'aa jirra nikaan isaallee narraa hin buune akkasumas immoo mashruufa maal naan jedhu nan gaafatusi addaaf hin jiraanneen jira na hiiki jennaan garuu sin hiiku naan jedhe maaltu narra jiraan jedha ustaaza kalammataa immoo obboleettii keenya takkattu Gaafiin isii waa lama akkaataa lama deebifna akkaataa lameen itti deebifnu akkaataa tokko agartee dubartiin jaarsuma sii kana kan duraan amal lama amas sadii hojii jirtu arguma isaa jibbite jaalaltu khaysiilleen dhiira biraan jala jennu khaynilleen dubartii biraan jala jennu akkanuma jaarsa jibbite intalti tun dilii seenuurra jaarsi firraa hiiku ani arguma isaan fedhu nama maqaan adda hin fedhu argee waa takka arguma isaa akka gartee intaloo gartee jaartii saabit ibnu qays arguma isaan fedhu yaa rasuulallah silaa gartee akka biraatiin miyaan silaa fuularratti hin tufu waan takka gartee harkaa isaan fedhu nama harkaa isaan fedhu jiru nama isaan fedhu harkaa isaatu jiru dirqii wajji galiin hin taatu takka sani argaa isaan jaalala yoo rabbi keessaa fuudhe micoo tanaan dirqii wajji deemi wajji jiraadhu jechuun micoo gartee haqa gartee jaarsaa waan hin guunneef dilii biraarratti siyoonni godhu takka tana talamadaa immoo warra gartee dhiira biraa jenajjanuun jaarsa guyyaa keessaa argaan fedhu jiru tuni baatila ta'innilleen dhalaa biraa jenajjanaa jaartii guyyaa keessaa argaan fedhu jiru kunilleen baatila tanaafuu akkaataa lama akkaataan tokko akkaataa haqaa kamiciyyoon tun dhiira biraalleen beeyin ka gurbaa kana immoo arguma isaa jibbite bahe keessaa jaalalti كم تاتي ومن آياتي أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة مودة ينجر واتك رحمة ننجر مودة الدر مودة ورحمة جي ربي جعلتي ينجر رحمة ننجر قربان انت لجالة توف رحمة تقول انت لتي قربا جالة جارسة جالة تو رحمة تقول تيف انك فريو أرسل لي جالة ساوان كب دوف کرتے نيوب ستيف تون أركا جارسة يوم فيني دوفا دركي وجي تاي usi intal taa'ee usi ajaa'iba qabdii utuun jedhanii wanni jala dhoorkan hin jirtu dhukkuba biraati kanaafuu akkaataa hedduu laalaniiti irraa dubbatan amma nuti akkaataa lama deebif akkaataa warra gartee nama janajjanaa dhiira biraa janajjanaa jaarsa kiyya kanan fedhu harkuma isaa duraanuun fedhu jette ni kijibdee jennaan maaliif naan tun janjanaarii gartee kajalaa bahuu deemti tommoo daareekti ka janjanaan beeyne waa takka hin beeyne arguma jaarsaa jibbite samurtii godhamaaf akkas tawarra janjanaa immoo murtiin hin godhamtuuf tamu masakh jibee bultii deessisu deemu tigi jala san abadan jaalannaa gaafeetii keenya takkattuu maaltu narra jiraan jedha ustaaza kalammataa immoo obboleettii keenya takkattuu haalli ishiin jaalannaa gaafadhu jettee ishiinillee akkasuma jaarsa qabdi ishiinillee dhalee hin qabdu jaarsa ishiillee dhaleen barbaadaa heerumuun barbaadaa na heerumsiisi jedheen hayyeessin heerumsiisaa garuu yeroo ishii san heerumtu ana na hiiktaa jette hayya waliin jedhanii oggosanii
heerumee ra'ateenyaa nuni na hiiki jennaas sin hiikuu jedhe yoon dirqamsiisee nikaasaa ofirraa buusuu maaltu narra jiraa jetti gaafiin kiyyas kanumaa assalaamu alaykum warahmatullahi wa dubartiin takka yoo ka ilmoon harkanne taate kan dhalle taate ilmoo yoo dhabde haakima dhaqan rakkoon eenyu isii ta'uu yoo beekte isiileen akkasumatti rakkoon isa ta'uu yoo beekte haakimatti yoo feete waliin jiraatti yoo feete immoo ofirraa eegsifte kam jaarsan dhalle hin dalunni haakima laalanii hin dalu haakimni laalee rakkoo gartee isaa qaba yoo jaan hanga haakimtu ni haakim yoo gartee hin dandeemne na'ii kiyannii neerumee ilmoon barbaadaa jechuu dandeessi mirgasiiti yoo feete waliin teessi takka akkasi dhiira gartee dhaluu danda'u kammoo isiin rakkoo qabdu isiin rakkoo qabaa isiin hin daltu niin fuudhaa jaan ni fuutaa siin fuusisaa gaafa san fuutummoo anna hiiktaa hayaa jee yoo gartee haya jeeni taangisee fuudhe na hiikoo jetteen hin jiru baaxila duraanuu kaayoon isii baaxila liannahu talamadaa yoo fuute anna hiiktaan baaxila shari'a islaamaatti dubartiin tana beekuu qaban dubartiin tana hubachuu qaban gaafa jaartii lamadaa fuute anna hiikuu qabda san mafakkirii gartee shamarraniiti irra guddaa kunii fudhataman qabu fi shari'atul islaam akkaman lafaa kaatee jaarsi talamadaa fuudhuun na hiikoo jettee shurufkaan agartu shurufkaa jannataa beekama tana liqimsanillee dubartiin liqimsituu baattuu shari'aadhaa sitti himna tanaafuu ani na hiikuu qabdaa gaafa talamadaa fuute hayi duuba ati yoo hin dhalle inni yoo ilmoo barbaade siis fuudhee siis wajjin jiraatee talamadaallee ilmoo wajji onni qabu hatillee naqa kee yoo guute usteetuma jala taa'u tigalee keeji takkaan maleetti waan taan fuuteef na hiikin laa yajuuzu fi shari'atul islaam shari'a islaamaa keessa hin jirtu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz keenya jazakumulahi khayran. Gaafi takkan qaba fudhatii jedhakkatu na gaafadhu jedhe. Gaafiin tellee akkana jette hoo haate abbaan namaa dura dursee hajjii godhe haati teenya addoo fi hajjii godhuu hin dandeessi waan jedhu gaafiin tiyya. Masalan hoo abbaan keenya dursee hajjii godhe hoo inni wajjin dhufuu hin danda'in addoo fi amma isiin jechuudha amma fidatu jedhan addoo fi godhuu hin dandeessi mee nama fuudhuu. Abbaa yoo gartee takka dura hajjii godhe lama daadhaas yoo geessuu fedhan yoo geessuu feetan haadha abbaa keessan bikka takka hajjii geessa yoo abbaan keessan hin jirre obboleessa keessanii fi ayyoo teessan bikka takka geessa malee ayyoo teessan kophaa geessinaa kuni khasaaraa biraati hajjii keessatti nama hedduu ilmoo abaara gurbaa kiyya tokko darbama rabbi isaa haa darbu makkaa tana na fidee ameerika ta'a kanaadaa ta'a kunoo asitti akka na taphate faleemma silaa ilmi abbaa yaadeetuma achi geesse haadhaa yaadeetuma achi geesse aaratti ba'an achi makkaa san jala teessee ayyoon ta'uu si abaarte siidumatti ati jala teessee laalme silaa obboleessa kiyya naa hojii fidee maal qaba ilma kiyya silaa naa hojii fidee ana qofa as na fidee akka inni taphatanii akka inni irra deemanii karaan deemu laalee yoo itti ayyoon teechi khasaraan ta'e khasara moo khasaraa miti suwaabaan barbaadatti misaa'ila ajaa'ibaatiin dhawamta misaa'ila ajaa'ibaati misaa'ila badaa saniin dhawamta tanaafuu warri gartee kanaa haadha abbaa keessan hajjii godhuu feetan manguddoo bika takkaa fidaa yoo bika takkaa hin finne firraatti dhiisaa maqaatti hin dhawinaa isaan irrattu waajibaa miti atuu surra waajibaa teetimaa duran goon hajjiin dura gizee maallaqa harkatte sirra waajiba muummat faate isinirra waajiba dura harkattee haadha abbaa kee dura geessurra sirratti waajiba ati teetii dhayitee dura hin dhayin odoo teetiif hin dhagin haadha abbaa kee geessa haadha abbaa kee hajjii geessuun sirra waajibaa miti immoo ati ka maallaqa harkate hajjii dhaquun dura sirra waajiba maa waan tana faamuu dadhabdan akkas gurra isin cala'u yoo isinii galte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Gaafi qaba Jazakumulahi khayran. Gaafiin tiyya dhimma shiishaati. Shiishaa kana namitti nama dalagu tun hin dhudhutti. Ishiin dhudhu tana meeshaa siillee hin fidullee siillee hin kennullee dhimma waan kanaan ka daladuu jedheen ka dhudhu. Isa shiishaa dhudhu kana meeshaa ishiin itti dhudhullee irraa dhiqooti dhiqadhu dheen ufumaa dhiqattee ufuma dachaatti. Aniin osoo harkaan hin qabin ijaa argutu darratti zabbiin deemti. Inni lammaffaa mootiyyuu biiraan haraamaa.
maadaamiin gartee an bira dalagu shiisha dhuydi ani nilleen kannuuf nilleen dhiquuf nilleen kaasu akkanatti jaallaaluu kiyya zambiin narra ni jiraaye ati fiifuu dalaydu dandeeysu daawaatti haraam ta'uu beeyteeti miqaati gartee isiniifis hin dhiqu hin fuudhu jettee didde itti himte sigala itti himteeti didan ati wanni sirra jiru hin jiru tiimatte immoo dalagutti hin jirtu nilleen dhiituuf nilleen qopheesstuuf duraa illeen fuutu jalaa illeen fuutu khalaas tunuuni garsiifti jechuudha akka ati gartee waan kanan feene tanaafuu ati wanni sirra jiru gartee maaltu sirra jirare yoo gaafa gartee dhidhiixee fi tottolchiteef dubbii biraatisan وتعاون على البر والتقوى انجرت ولا تعاون على الاسم والعدوان جي ربي سبحانه وتعالى دلي في دان قتل كان فجورا ولا غرغارون انتو تنما وجت بيران كوني فكنيا في بيوتا عربا كنين كيسا بيرا فراولا بيرا تفاتي في بيرا غربوت جرا بيرون نكوني ودورا في مدورا الرادة لغما جنن يوفرو سورة رتي سيكونو دوبا دان مدتو كدورا في مدورا نكر جرون بيكم kanaafuu biiraan kun walumaa galatti kuduraa muduraa ta'uu baate ta'es biiraan kun silaa kuduraa jedhanii tumachi bitanii kun namnoonni dhugan biiraan kun akkam haraama moo haraamaa miti kanuma jedha Gaafiin Jazakumulahi khayran. Salam alaykum. biiraan gartee garbuuraa tolfamu biiraan haraami isallee advertise godhuun hin ta'u biiraalleen miidiyaa adda addaarra dhufee gartee ከ18 ዓመት በታች የተከለከለ ነው ያ ሲገለላል كان جابر كاسرا سمنت عامت بتاج متقطعت هايونم جا شوف ولا 18 ولا 28 ولا 38 وانت كاو غرتي ابدا حرام يكون كل سديته ديدم سديته صدوم سديته وان فدياتو اي سجر غرتي كاسرا سمنت عامت بتاج متقطعت هايونم ميجن توني رما بلليسو توني مصيبه تنافو دغاتين أختي تفار راني تولشن فرشو أنا داد راني تولشن ديما راني تولشن تمير راني تولشن ديما دي بشان النيت لايت أنك بويا لماني دويت ويا سدي بود مالتات فرشو تات سيكلم ملال ديمي كرتة بشان النيت بشان رافته كذي دويت ديكا كيكنا عم ترالج إدو بريدا دوا أكاسي كيسه مو ويا سدي بود فرشو تا سيكله ولا غربو في مارين سكاسي نافو غربون غرتي بيا دادادس بيتين خيزاس غربون قمدي فرشوف تولفم توجر غربو غرتي فرشوف بيكل جنيجر توري بيرادا لغرابيتو يا ورا غربو كسي غرغور ورا بيراديف اكارام تاتي كوفا بيخا اكارام تاتي بيخا وري غرتي غربو ورا بيرادي في قدوس غورغيس ماري بيرا بشالله انجاجي يوفت مغاتي باس اذا تخوني غرتي مصيبه خوني بلا جايبه خغرتي درغغيسه دو في شمرن دو بليس اكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كافي ويكبر لكن كي أكنا جتي دربتشكية جتشادا قالت تكون دربي قالت تكون اسمع يعني اسم ما جتشاد إني كوني قدسة دوري حاتيسا أبيرا ساتي في قبليسا جارسا أبامنا ساتي في كني تجتشاد قدسة الكني إن دكين مرة إساني كما قدسة ساني وانا جتشا أبان اللي نجرا قالوا لي كما قدسة ساني وانا حاجة ما تجتشا حاجة أبان اللي بيكي حاجة جد اللي اسمها وانا ما تري اسمها أبا قدتي وحندانو إني بيوم إحنا كيس جرا وحندانو غرغارا تري أكما أبا تجتشا حكوا حق أبا هندا قوتي في جرا جتشا أما أبا نساك قدي فتكوني قال جمع آخرا ديمي يقول جمع آخرا ديمي كان ورئيسا قدي فتكون جتشا ما دي إساني bakka qabeenya qoodaa irratti inni waan guddisan taane waan isaa hin dhalannee fi haala shari'aa irratti isaa hin faqqadu hortee kana keessaa qoodamu isaa hin faqqadu waan hortee isaa keessaa isaa hin dhalannee fi jedhanii haala shari'aa keessatti akkana jedhanii
jedhanii dubbatan jechaadha. Inni wanta isaa hin taaneef shari'aan hin fakkadu hortee isaa kana qoodamuu ijoollee isaa taane. Dubbii dheereessitee alaa kulli haal nama tokko agartee ilma guddisaa abbaan guddise kun qabeenya qaba. Mucaa kana nin dalle xiqqeenyaa inni guddise. Fedhu amata baatii jaatti haadharraa fudhatee guddisaa jennu. Ilmoo isaatii miti dhaaluu hin danda'u. Kalaas karaa gabaabaan san. Akkas shirri. Siddaam. Ayyee Jazakumulahi khayran jazaa. Barakallahu fiikum. Arraa fasirratti dhaabnaa Jazakumulahi khayran jazaa. The Bluetooth device is ready to pair.